caalaan duraanuu dandamee jira caalaa dandamsiifteeti ati faan silaa rabbi si kaaseetuma kimee harka butte yaa furmaate assalaamu alaykum akkam nagaa keessanii fayyaadha nagaan ooltanii hordoftoota kiyya aarii keessaan aarii veerifataa wal keessatti formaatee fi caalaan kimiyaa fi warda bakka isaan jiran barbaada magaalaa keessa deemu jiranii du'aayi naa godha akka ajaa'ibaatti yaa rabbi wala faan fidinii yaa rabbi mana san hin garsiisinii nama takkallee nama gartee kimiyaadhaan saahiba walitti qabu nama abdiidhaan saahibummaa walitti qaban yaa rabbi na duraan agarsiisinii du'aayi naa jabaadha jarri beessuu qa keessa jira kun walaal barbaada irra jiran jechuudha. مكينة كنجة مكينة نماتي أنا في سجنة أنا إن شاء الله نفانا ترى لو تدا فيه هردوتة خير أيه لو تدا فيه هردوتة خير كنا لال ديام جرا كنا لال جولة فوري خرا إني دم من بيخو منا خجنا جاي سايتين جاي وين جولة خميا فوري ديما كنا مجاني سياو يا أخي يا جل جولة مثلا سير كام فوري تينغا تي أكتر كله تا يا هفوران جري هفورا يا رسيد بفعل على الدوبة على الفرا أبو يفتو بلال يا دما ويا ربي خينا وما كم ربي سايبتي بدي يا خيميا وجين تسير كلا كم فديمت كنا تعالى في فرماتين ماما كي خسيبيرة تاوسن يا دما سوكت تيسار كتير جولة تخلتي كنا لا جري برباد رجلان Uno magala kasi dia mujaralan. Ya bo dini wana marafu wajya rabbi fi koma anta. Oso halak kana kanarra beleting kiya jirtu. Anummaan kun kanarra jiru kun qafoodhamu yaa rabbii kiyya maali kun manaa mootummaan keessa jiru kunoo qoy ani jireenyuma akkamiin jiraachaa jira wanummaan an taa'ee miidiyaa irraa haasawaa oolu tunoo maali obboleettitiyyaa kaniin bira dhaabbachuu qabu osoo diinni dilli kun gartee halkanii guyyaa karrafne irratti hojjechaa jiru ani baawura siirii isiisaniin harkaa fuudhaa Nin fayyisa jee sheekha hunda yaamee asii kaniin rakkadhee gartee dalagu jiruuf kun maali? Yaa rabbi akkumaan an keessa jiru kunoo manaa moozaayira. Yaa rabbi manaa manarraa jijjiiri. Du'aayi naa godhaa hordoftoota keessa. Har'a qarxamteetiin jira wallaahi hedduu takka an duraan rifadheetiin gammadeetiin ture amma kunoo barbaachara jiranii kunoo mucaali piichitti harkanii barbaadarra deemu jiran. Aniin kun hanga uummata kan hanga yoomiin an nama kiyyarra yaate qoy. Hanga yoomiin roorroo nama kiyyaa kanatti basiita takka laalee isii mana kophaa keessa jirtu dhiisee dalagaadha jee biraa deema. Daramnuu tarii dhiiroo. Inumaa sandura biraa'uu dhaqee miti osoo gartee sheeka biraa'uu dhaqin isii bira dhaqee harkeetiin jira. Sheenummaan nan balaa gartee fiyyaame san zaakiraati ta duraanii na keessaa baasee biraa na keessa kaa'e. Way anaa farsa anumaa fitinaa fidhale. Sheekuma sanuu bitanii maallaqa annatti erguun dhaban lafa jalaan duraanuu shakkee jira beeta. Ani hokkoflu jira kuwaa sheekaa miti naan jetten duraanuu. Lakki kun sheekaa akkam barbaadanii jeetiin isinii mormu jira miti. Dubbiin san dhugaadha yaa hordoftoota kiyya. Wannummaa sheeyitichiniin ayyaan madda san akkasi kokkofluufu jaraa maallaqatti kannee zaakiraa afarsaa sanurraa keessaa baasita biraa keessa kaa'e. Kanatti uli samboo deemni nuti kusho maraateeti. Khimiyaa nurraayi
wanni isin gartee isa afarsa gootan kimiyaan gizee dhaqee afarsaa bira dhaqe afarsaan gizee kimiyaa bira dhaqe alaa xuuluma kimiyaanis siirin siitis irraa baddee akka gartee maalis inja akka gartee miika qumaamaadhaa gartee akka akkas taatu ifiin taatii kimiyaan yaada joofi sheeka maallaqaan bitanii itti ergan. Amma naa galte dubbiin amma naa galte bagaan firraa isin harka yaabada hattoota Yahuda. Atis gumboo nyaatteeti yaa sheekana rabbummaan naafisi walaa agarsiisu. Anuu siin beekaa miti atuu kimiyaadhatti dawaa goonetteeti afran kee lafaan dhawaana dhuftaa miti hoggaasanii waagaa keessi garsiisu ta'a yoo nasirraan daleen yaa sheekana na laalta waan maallaqa isaan sikkannan nyaaniiniin si keessaa baasuu ta'a arkuuf jiraatta. Kunola shafana kali deema fuulon ta gata haguuggatanii fuulon ta kuno haguuggatee deemala haquuntaa qabsan caalaadha kunola mataa jiratee tachiin deemu jirtan furmaateela. Hikmati jemuasa kachi demusa Muhammad mana fakat kai jiti to nolta akma telefonni khijame cabetti anillen nada masala kunona nar kuwata kiya tansun ismuka Muhammad mana fakat ya mela la gajja ga ulotte ordofta Mucaan kagartee ijoollee kimiyaatiin deemsan. Muhammad mana fakkaata ijoolleen sanuma yaa'u. Waayee miskina. No, kita yaw no. Gaadi jira isma wala. Wala makina di jira. Kamu jas gara kali berala kuna la makina tu bala. Woi kuna la. Kuno kawan? Figu jira. Kawan kuno la ada kawan. Kuno la. Kabam te kuno. Kabam te ya Muhammad kabam te. Hai, baba na beite. Ya khiya taguiticha. Duranu caalum af gabaaf ta khajolle tana.
wayyaa kimiyaa nyaadhamtee qurxamtee barareen dhufuu goflaa gabaadhee kuna caalaan ijoollee qabate kun furmaatee faan milkooytan kaa milkooytan yaa ummata rabbiin gallakkise rabbiin numarra isin kaa'e yaa hoyti sa'ana kana faamaan barbaanne anaa dhiiraa kana maan barbaanne intala maa akka cinqitan rakama kiyya isiniifin ergaa bootaa isiniifin wasafaa kottaa mucaan mana ni beeka kun oyo kuna mucaan mana ni beeka kuna mucaa wal fuudhe waan hin dubbadhu na wallaalchisan kuna mucaa gaafachaa jiran amma ijoollee fudhattanii galaa wal gubbatti isin gurti yookaan deema wal gubbatti isin gurti kaanii wal jalaa baaqa silaa rabbi isin kaaseetum kamii harka buute maalumaa si'a bee furmaa ta'e dhibaan yaa rabbi nu asturi dubbiin amma harkaa jiruu fi dhageeffachaa jiru tana manaa manarraa jiru yaa rabbi dhugaan ittiin godhin